alaa adda addaa to'annaa jala oolchuusaa waajjirri nagaaf nageenya uummata naannoo sanaa beeksisee jira. Dubbiimaan waajjira kanaa akka ta'an ittaanaa koomaandar Mangashaa Awuraaris meeshaaleen seeraan alaa kun Sudaan irraa kan ka'a jedhamee kan tilmaamamu yoo ta'u kaleessa karaa naannoo Gondar dhiyaa aanaa Armaacoo utuu seenuu magaalaa Abrahaa Jiraa keessatti qabame. Yeroo dhiyoo as deddeebiin meeshaalee waraanaa seeraan alaa heddummaataa dhufu dubbiimaan kun beeksisaniiru. Akkuma kanaan kaleessa magaalaa Baahirdaar aadaadhaan bakka Abbaay Maadoo jedhamuun beekamu keessatti kan argamu nama mana kireeffatee jiru keessa shugguxiiwwan seeraan alaa 449 qabamuunsaa gabaasuun keenya ni yaadatamaa jetti Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa. Kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maadheffate kaampaniin Booying erga baatii bitootessaa qabee sababaa balaa lama lubbuu namaa galaafate dhaqqabe as rakkoosa mudachuusaa itti fufeen xayyaarri Booying maaks 737 oomishuu yeroof dhaabuusaa har'a beeksiseera. Murtiin kun kan dhaga'ame miseensonni boordii isaa walga'ii guyyoota lamaa Shikaagoo keessatti erga geggeeffatee booda yoo ta'u bulchiinsi aviyeeshinii federaalaa erga balaan Indooneeziyaa fi Itiyoophiyaa keessatti dhaqqabuun namoota 346 galaafatee booda xayyaarri maaks 737 samiitti deebi'ee akka hin balaliine ugguree booda Booying akka jedhetti oomisha xayyaara kanaa hanga bara 2020tti turuu mala garuu hojjettoota isaa warshaa Renton Waashingtan Siyaatil keessaa kanneen 12,000 ta'an hojiirraa ari'uuf karooran qabu. Garuu murtiin kun kanneen addunyaarraa Booyingii dhiyeessan 900 ta'aniif dinagdee Ameerikaa miidhuu mala jedhameera. Koreen mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi har'a wal ga'uudhaan adeemsa pireezidaanti Tiraampin taayitaarraa fonqolchuu laalchisee sagalee kennuuf jira. Adeemsicha Dimookiraatonni ni raggaasisu jedhamee kan eegamu yoo ta'u seeratumtoonni paartii Riippaabilikaanotaa immoo mormanii jiru. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi adeemsa pireezidaanti Tiraampin aangoorraa buqqisuuf sagalee kennutti dhiyaataa innaa jirutti Tiraamp kaleessa Dimookiraatota kanneen yakka federaalaa hedduu fi taayitaa pireezidaantummaatti seeraan ala fayyadamuu isaaniif himatan jechaan dhahanii jiran. Shirri taayitaarraa buqqisuu kun hojii hamtuu seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti ta'een beekne guddicha jechuudhaan ergaa Tiwiitarii maxxansaniin beeksisu. Miidiyaaleen oduu kijibaa tamsaasaniif michuu isaanii paartii Dimookiraatotaa paartii tokkoome kan Riippaabilikaanotaa kanneen tokkummaan dhaabbataniif rakkoo uumuu barbaadu jechuun illee qeeqaniiru. Manni murtii addaa Paakistaan har'a pireezidaantii biyyattii duraanii Parvez Musharrafin yakka ganiinsa biyyaa guddaan himatee adaba du'aatti mure. Abbaan irree waraanaa kun yeroo jalqabaaf mana murtii Paakistaan keessatti himataman kan yeroo ammaa wal'aansa fayyaaf Dubaay keessatti argaman Musharraf bara 1999 fonqolcha mootummaa waraanaan aangootti dhufan. Duraan seeraaf paarlaamaan biyya sanaa dahata seeraa kenneefii ture. Himannaan kun akka irratti dhiyaatuuf sababa akka ta'e bara 2007 keessa labsii yeroo hatattamaa isaan labsaniin ture. Dhimmi isaanii erga bara 2014 Musharraf himatamanii qabee mana murtii keessatti lafarra harkifamaa ture. Akka hedduun amananitti dhiibbaa waraanaa biyyattii cimaadhaan ture wal'aansa fayyaa akka argataniif biyyaa ba'uun kan eeyyamameef. Jalqaba baatii kanaa Musharraf bakka jiran hospitaala Dubaay irraa adeemsa seeraa biyyattiirraa amantaa hin qabu jechuudhaan miidhaan akka isaan irra ga'e dubbatanii jiran. Hindii keessatti har'a hiriirri mormii seeraa Hindii keessatti har'a hiriirri mormii seera haaraa kan musliimota biyyattii hollaa jiran Hindii keessatti lammummaa akka hin arganne ugguru mormu geggeessamee jira. Niiw Deehilii keessatti hiriirtonni mormii kumaan lakkaa'aman innaa poolisiin gaazii imimmaansutti buufetti gam lamaanuu dhakaa walitti darbuudhaan poolisii waliin walitti bu'aniiru. Seerri haaraan amantii Hinduu, Kiristaanaaf amantii sabxiqqaalee kabiroo kanneen biyyarra jireessa musliima ta'e Baangilaadesh, Paakistaanii fi Afgaanistaan seeraan ala gama seenaniif lammummaa akka argatan haala mijeesseera. Oduu namaaf qabnu kanuma. Mariin dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti socho'an dhimma rakkoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudate faluudhaaf guyyaa kaleessaa eegalee guyyaa lammaffaa isaallee cufaa dhumaani kan inni mari'ataatiin ture. Marii kanaan dhumarratti sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kennan dhaabbilee keessaa bakka bu'anii hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, dura taa'aa paartii sosochii Amaaraa Dr. Dassaaleen Caannee, dura taa'aa Madirak Profeesar Marara Guddinaa, paartii badhaadhinaatti bakka bu'aan naannoo Amaaraa Dr. Dastaa Tasfaw, paartii badhaadhinaatti bakka bu'aan naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a, dura taa'aan paartii mul'ata hawaasa Amaaraa obbo Siyyum Mangashaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniitiin hin jiru. Itti gaafatamtoonni dhaabbilee garaagaraa kunniin akka jedhanitti rakkoolee sababa walitti bu'iinsaa ta'an keessaa inni tokko seenaadha jedhan.
seenaa inni tokko hin fudhanne kan tokko ittiin boonu garuu gidduu kanatti waldhabbiidhaa fi rakkoodhaaf sababa ta'uudhaa mannaa walii kabajaniitiniin daangaa walii eeganii biyya waliin ceesisuun barbaachisaa ta'uu itti amanneetiniin jirraadhaan kan isaan dubbatan. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin rakkoo kana bu'uuraa furuudhaaf hunduu quuqamaa fi kutannoodhaan hojjechuu qabaan waamicha dhiyeessanii jiru. ይሄ ነገር በአስቸኳይ የሚቆምበትና የሁላችንም ሀዘን ልባችን የነካ ሀዘን መፍትሄ እንዲያገኝ wanti kun atattamaan dhaabbateetiniin gaddi laphee keenna cabsillee akka furmaata argatuuf hundi keennayyuu harka wal qabanneetiniin akka hojjennu akkasumas dargaggoonni walitti dhufeenya mataa isaanii qabaniin kan barumsaallee haa ta'u kan hawaasummaa kan dargaggummaa fi hiriyyummaa garagaraa haalli kun fala akka argatuuf waliin akka hojjetan bulchiinsi yuunivarsiitiilee garagaraatii fi caasaan mootummaallee dhimma kanarratti haala itti gaafatamummaa qabuun dirqama isaanii akka bahatan carraa kanaan hubachiisuun barbaada jedhan obbo Daawud. Miidhaa fi gadadoon rakkoon gahe kan hedduu garaa nama nyaatu kan jedhan itti gaafatamaan sosochii saba Amaaraa Dr. Dassaaleen Caannee rakkoolee uumamaatiniin turan kana keessatti mootummaalleen taanaaniin kallattiilee falaa nageenya barattootaa eeguu irratti hojjechuudha qaba jedhan. Caasaan nageenyaa dhaabbilee barnoota ol aanoo keessa jiru eenyuyyuu seenee maal akka raawwate sadarkaa hin beekamnetti caasaa baay'ee laafaa ta'u kun ammoo mootummaan xiyyeeffannaadhaan fala itti kennuu qabaadhaan Dr. Dassaaleen kan isaan kaasan. ማህበረሰባችንን የሁለቱም ህዝቦች ማህበረሰብ የተቻለውን ልጆችን በመምከር hawaasni keenya ummata lamaaniitu hanga danda'ameen ijoollee gorsuudhaa fi tasgabbeessuudhaan waan danda'ame hundaayyuu akka taasiftan waamicha dhiheessuu barbaada. Egaa fala ijoodha jenneetiniin kan yaannu mariileen siyaasaa haala kanaan eegalaman fala siyaasaa akka argatanii fi karaa fala waaraa fiduu danda'uun furmaata fiduudhaaf gama kennaan yaalii taasifna. Kanas cimsinee kan itti fufnu ta'uu kenna carraa kanaan ibsuu barbaada jedhan Dr. Dassaaleen Caannee. Ibsa waliinii bakka buutonni dhaabbilee siyaasaa garagaraa sabaa himaaleedhaaf kennan kanatti aansuudhaan qindeessitoota waltajjii kanaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Gabayaaw Xirunee miidiyaaleedhaaf ibsa addatti kennaniitiin jiru. Dr. Gabayaaw akka jedhanitti addaan fagaachuun waliin mari'achuu dhabuun badhetti wal oodaniitiniin diina wal fakkeessan jedhan. Mariin ammatti taasifame baay'ee jajjabeessaa fi gara fuulduraatitti illee waan baay'ee hojjechuudhaaf kan nama onnachiisu ta'uu Dr. Gabayaaw kaasanii jiru. እንዲሁ በመራራቃችን እንዲሁ ባለመቀራረባችን እንዲሁ ባለመነጋገራችን እንደ ጠላት ተፈራችን መቆየታችን akkanumaan addaan fagaachuu kennaan akkanumaan wal dubbisuu dhabuu fi mari'achuu dhabuudhaan akka diinaatitti wal farrajnee turuu kenna kan ani hubadhe. Kanaafuu mariin kun eegala gaariidha. Bu'uura dansaallee kenneetiniin jirre jedhee abdadha. Kana yoo jennu waan hundarrattiyyuu mari'anneetiniin xummurree jirre jechuu miti. Qabxiileen tokko tokko seenaadhaan wal qabatee kanneen hundi gareedhaan hin fudhanne jira. Garuu kan ammoo garaagarummaadhaan walii kabajanii qabataniitiniin deemuun akka danda'amu ifatti hunduu waliin mari'atanii jiru. Kana yeroo ragaa bahan illee dhageenyee jirra. Hunduu qaama itti gala tokkoo fi kaayyoo tokkoof waliin socho'u ta'uusaa arginee hubannee jirra. Waan waliinii qabna. Waan waliinii qabnu san eeggachuudhaaf ammoo karaa dimokiraatawaa ni hordofna jedhaniitiniin ejjennoo qabatan jedhan Dr. Gabayaaw Xirunee. Waltajjiin dhaabbilee siyaasaa kan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti socho'anii guyyaa kaleessaa eegalee har'a galgala kana kan xumurame yoo ta'u mariin wal fakkaataan haala kanaa kan kanaan goolabamu osoo hin ta'in caasaalee hawaasaa garagaraa wal duuka dhiheesseetiniin kan mariisisu haala kanaan wal hubannaa uumaa kan deemamu akka ta'ellee ibsameetiniin jira. Waltajjii kana waajjira muummee ministeeraa akka qopheessillee odeeffannoo argannee jirra. Dhaabni sun kan itti gaggeeffamu iddoon isaa Kaapitaal Hoteelittidha. Marsaan jalqabaa EBC ture, inni lammaffaa immoo Federeeshinii Kubbaa Miilaa kan mataa isaa teela sanattidha kan inni gaggeesse. Kan EBC taphattuu cimtuu kan waggaadha jedhanidha kan isaan nama badhaasanii. Inni kan Federeeshinii immoo taphattuu cimtuudhaa fi goolii hedduu lakkoofsisuudhaan kan isaanii naslatanii jiran. Badhaasa sadii jechuudha walitti. Eegdee turte akka badhaafamtu. Eegeen ture maal siyoonaan jettee sochii ani agarsiisaa ture baay'ee anaafis gaarii gatii turee fi waggaa sadiidha eegale EBC'n ture waggaa sadaffaattidha kan ani argachuu danda'e. Marsaan lamaa dura anaan dudduubatti nan hambise akka cimee jedhu na gargaare malee. Kubbaa miillaa taphachuu attamitti jalqabde?
Magaalaa Naqqamteetti sanan taphachaa ture. Naannoo keenyattis xiqqoo ulfaataa gatii ta'ee fi kuwaasii taphachuun karaa ispoortii kana dhiibbaanis jira. Akka biyya keenyattis aan fedhuma qaburraa warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti qonnaa yeroo baanu yeroo raftii keenya isaanuma wajjin taphachuudha. Maatiin nadeegga fedhan gatii ani qabuuf kan naannoo keenyatti illee baay'ee ulfaataa ture. Achi booda eessatti itti fufte waa'ee kubbaa miillaa? Isa booddeetu ani barachaa jiru barumsa koo gidduutti gargar kutee Asallaa Akaadaamii Xurunesh Dibaabaa kan jedhamu jira Asallaa. Achittan waggaa 4 tireeningii jedhee karaa kilabitti dabalame. Iddoon sun leenjii maalii kenna? Kan kubbaa miillaa, kan fiigichaa fi fiildii garaa jira. Kan kokoo'aatiidhaan akkanan filatamee achi deeme. Filatamtee deemte moo fedha keetiin deemte? Piroojeektii keessaan Naqqamteeraa filatamee waggaa 4 ture Asallaa. Isa booddee kilabitti fo'atame Adaamaa kana maatiin taphachaa jira amma. Waggaa meeqa gaa kun amma egaa kubbaa miillaa taphachuutti kaate? Ani kutaa 8 jiruudha kan inni maraxamee Asallaa deeme kutaa 9 hanga 12 ni xumure waggaa 8. Adaamaadhaaf hin taphadhaa jette? Eeyyee. Attamitti argatte gara kilabii sanaa dhaqu? Asallaa Akaadaamii keessattuu jirru Adaamaa dorgommii keessatti hirmaannaa turre. Kocholinis ba'anii ilaaluu waggaa dhuma irratti gatii nama haaraa farramsiisatanii fi dirqama ilaaluu gatii qabanii fi taphatuun taphadhuudha ilaalanii kan isaan nama filachuu danda'an. Kan Adaamaa sana eega galte waggaa meeqa amma? Waggaa 4ffaa koo qabadheera baran. Namni tokko kaayyoo qabaannaan ejjennaan wanti nama daangessu tokko jiru fedha qabaannaan. Namnis kaleessa eengaddaa na deeggaraan turrellee har'a na bukkee dhaabbachaa jiru. Dhimma keenya ejjennee amansiisuu qabna hojii sun akka fiixaan bahuu danda'u. Seenaaf amma Adaamaamaaf taphataan jiraa jette attami waancaa argattanii beektu? Eeyyee bara 2011dha kan waancaa fudhanne akka Oromiyaattis jalqabadha Pirimeer Liigii Oromiyaa keessa kan galee barreen gaddaadha kan waancaa kaasuu dandeenye. Achuma keessaa biyyoolessaafis biyyaafis kanan taphachaa jiru. Adaamaama keessaa filatame. Itoophiyaas bakka buute eessa faadhattee taphatteet? Aljeeriyaa deemeerra, Kaameroon, Ugaandaa, Ruwaandaaf deemeerra, Keeniyaa. Tole gara gartuu Itoophiyaatti ega filatamtee taphachuutti kaate hammam ta'a? Waggaa 3 qabatteera. Egaa ammati kubbaa miillaa taphachuu akka hojiitti fudhatteetu hojjetaa jirta miti? Eeyyee. Shaakalli nama dadhabsuu jireenyi attam? Hojii keessa baay'eetu jira. Wanta sana immoo jabaatanii hojjechuun galmaanis nama geessisaa. Tireeningiin baay'ee ulfaataa torbanitti guyyaa 6 jenna. Guyyaan boqonnaa keenyaa guyyaa sanbataa. Dadhabbii qaba guyyaa sanbataa meedaa keenya irratti qabannee torbanitti immoo meedaa keenya haaladha kan hin baanee qabannu. Inni dadhabbii xiqqoo qaba. Fakkeenyaaf yoo meedaa Adaamaa irratti qabanne torbee sarufuu Arbaa Mincii deemna. Arbaa Mincii deemnee meedaa keenya irratti yoo qabanne Maqalee deemna. Akkasittiin taphni Pirimeer Liigii kan gaggeeffamaa jira. Amma ijoolleen ati wajjin taphattu kilabii adda addaarraa kan walitti dhufanidha. Attami nama haaraa wajjin wal baranii wajjin shaakalanii wal hubachuun nama rakkisu? Xinnoo nama rakkisa. Guyyaa jalqaba kan wal nu barsiisus akka walitti dubbannus kan nu dirqisiisu meedaa keessattidhaaf. To'ani maqaa nama tokko waamin kuwaasii taphachuun hin danda'amu. Tuufii bichate gilli gatii ta'ee fi mincimoo kuwaasiin immoo kan guruppii gatii ta'ee fi maqaa nama sanaa yoo ni waame na argiteeti kan isheen kuwaasiin haalachuu dandeenyu. Walitti dubbachuun bu'aa guddaa qaba. Wayyaan ati uffattee taphattu lakkoofsa 10 qaba. Maaliif sii kenname? Lakkoofsa 10 guyyaa dhaloota koodha. Anumatu fudhateetudha. Guyyaan itti dhaladheera biyyaaf immoo lakkoofsa 17dha kan inni uffadhee taphadhu. Yaadannoo sanaadha. Kilabii irratti 10 kan inni uffadhee taphadhu. Akkuma beekamu shamarran waan taataniif ji'atti guyyaan laguu jira. Eeyyee. Yeroo akkasiirra taphi gaafa oolu sin hin dhiphisu? Dhiphisa. Filannoo gatii hin qabnee fi akka guyyaa hin dhufne sanaa akka garaa keenyaa ta'u xiqqoo nutti ulfaachuu danda'a. Gara biyya alaatti deemtee kilaboota faaf taphachuudhaaf sagantaa qabdaa? Sagantaa qaba. Biyya Siwiidiniin deemeen ture. Yaaleenna kanan deebii isaaniif xinnoo eegaa gatii jedhanii fi isaaniin eegaan jira. Carraa adda biraa immoo yaalaan jira. Karaa mataa koodhaan. Carraatti ba'anii qabatanii jechuudha. Siwiidiniin dhattee taphattoota shamarran gaafa ilaaltu attam dandeettii isaanii? Wanta garaagaraadhaan nu caaluu danda'u. Meedaadhaanis qodaa garaagaraadhaanis wanti achi jiru kan keenya irratti xiqqoo caala gatii ta'ee fi karaa dandeettiidhaan immoo waan baay'ee olirraa fagoo hin qabnu carraamatti ba'anii taphatantu dhibboo gatii ta'eefidha.
Carraasaa argadhee jennaan dandeettii koo mul'isuu nan danda'a. Carraa gaarii si hawwinaa. Muuxannoo kee hamma har'aatti argite keessatti waan guddaa na gammachiise jettu tokko natti himi. Kanan guddaa gammade waancaa gaafa fudhanne bara 2011 sarrattan kanan guddaa gammade sarratti immoo goolii 21 gasheenna kanan akka injifatan kanan gochise. Barreen gaddaa jechuu. Barreen gaddaa yeeno. Waan baay'ee na gaddisiise jettu. Barreen gaddaa madannisi Tookiyoo Olompikii irraa yeroo kun naashinaalitii biyyaaf yeroo taphachaa ture. Darbuu dadhabuu keenyaaf Kaameroonii wajjin meedaa keenya irratti tokko wal qixa baane meedaa alatti 0-0 baane meedaa ala gashuu dadhabuu keenyaan achi keessaas deebamee jirra yerichadha kanan gaddi. Shamarran ol adeemtotaa akka kee kubbaa miillaa haasa'uu barbaada maal jechuu barbaadda? Namni tokko kaayyoo qabaamnaan shamarran bichaa gatii taaneef wanti duubatti nu hambisu jira jedhee yaadu akka kootti hojii namni tokko jabaannaan kaayyoo isaa sana bukkee ga'uuf wanti shamarras ta'e eenyu ta'e galmaan ga'uun kan abbaadha. Wanti cimu hin jiru, wanti nama daangessu hin jiru. Namni tokko kaayyoo qabaanna. Waa'ee maqaa keetii yaaddee beektaa seenaaf waaquma jedha. Akka isaatti nama waggaasan dhiira eeganiitu kan isaan turanii dubbatee gaafa argamu seenaanaan jedhan. Waaquma jiraa jedhan. Waaquma jira. Gara biraa qabxii kaasuu barbaaddu jiraa? Duraan dursee waaqayyoon guddaa galateeffachuudha kanan barbaadu. Itti aansee maatii koo guddaan isaaniin galateeffadhaa. Itti aansuun immoo koocholii koo Baataa Zidhammaa fi Kumarraa Baqqaleetti galateeffachuu ni barbaadu. Tajaajilam galchuun isa nagaa gulantaa abbaa gadaa irratti eebbifate bakka lafaajjii dhaabeef namkuun hedduu ardaa badhaasaatti tolti yaame adulaa lallabatee eebbifate furanni. Yoo lallabaan irra ba'an ammoo gammachuu wal faarsan hawwan ijoollee faarsit abbootilleen akkanuma sirbaan gadaa fi faarsan. Ijoolleen akkan coroortee jaajjitee fuulii fi garaa duumbaatu hundeeffattee abbootiin ammoo irri naannofti sirbaa ol kifee kaan sirbaa akkan irri naannoftee gara har'aa aduun dhiituu haanii jalqabdee akkan irri naannofte akkanas sirbanii. Ardaa jalqabee warri kun mootummaaf danda'u dhaabatee jiru. Sirba faarsaniin keessaa tokko mokkee booranii bulchooti isaa lallabateetti akkan faarsa. Abbaan ilmi isaa yooyyuu gadanaa ta'uu danda'a yookaan ammoo adoloonaa ta'uu danda'a jedhe dursee gosatti mata achi ammoo gumii bal'ootti mata. Yoo abbaan qabna ammoo ilmi sun ka gosatti hayyooma fedhataaf yookaan ammoo adulaan barbaada galaat fedhataa jedhaniin. Warri waltaa fi gan hedduu hayyuum walta dhawata laafinnaaf jabeennaa wal jala wal buusa. Baraan nam 8tti waltaaf jaheessa filan. Aleeqa mallicha adula fiixee soraa jaarsootu. Goljoo iddooti boroo lafeeti borbor jaldeessaa gaayoo kusuufa warri lallaban kun torbaanin duratti booraan aanaa areeroo arda badhaasaatti lallaban lallabii adula booraanaa barana namkuu hedduutti itti dhufe yoo lallabanii maan jedhanii eebbisan Dr. Borbor Bulee hayyuu seenaa gaafadha. Ebelu hayyuu gaara sadii jedhanii gumiin baataan gaaroom sedanii hayyuu gaara namoota sadii jedhanii akkasumaanis ijaan akkuma isii wal durseetuun jedhanii warri lallabu aduloota lallabaa abbootiin gumiin ragatas kaan gaaroom sedanii amma duuba gisee lallaban irrabaan kaan namuu gosufii itti tuuchee wal akka deeme ta'a gulma guyyaa sadii deettee warra gosaa baatee amma guyyaan isii nama jiloo baafatamaa akka laallu diiram kana. Yoo lallabaanii irra ba'ani galmhaaraa jaaraniif jahaaniif yoo adula ja'aniyyuu yoo adula lallabanii bakka lafaajjii dhaabaniif bakka lafaajjiini alaabaa gadaati bifaan adiif diimaan ka abbaa gadaati adiin ka aduloo taaniiti warri lallaban kunin muuna loonii keessatti fuula gara aduun baatuuf yookaan ilboruu rarrateetiin corooree bakka lafaajjii dura ijaajji humniti haarettiin biyyi bulchiti dhufte qixooftee jechuu jedhan jaarroleen warri adula lallaban kunin gargandi 20 duubatti baalli fuudha booranni qaraayyuu akkanum dursee lallabata. Ganni jidduutti hafin jiru fakkeenyaaf yookaan raab ta'u kaan kuustaa kaan doorii ta'a kaan gadoomtaa kaan iyyuubama akkanum humni haarettiin biyyi bulchitu wal jalaan dhufte boranni yoo ijoollee adulaa taate biyyi bulchitu wal dorgomsiifatu galata fedhannaanii jedha namni dhiyootaan lallaban fakkeenyaaf halaqa mallichaa namni kunin akkan jedhee fi galata fedhateen. Galati baannan galati dambee noono baannan alaqee mallicha alaqee bukunee geedoo liiban dambitu wargussaati abbaa gadaa boorana. Gogeessa kana isaan qeendee galata baannan dubbii afaantu nuu qabadhaa galataallee nuu fuudhaa jechaallee nuu caqasa warri dambe noono kun takka gooroo nun jallimne arcummee jalluu murate takka booran hin faccimne gos booran kee qubattu takka dabsee hin rakkimne
misoom mootummaan karoorse takka booressee nan qibne jechu booruu namaan jedhe takka garaatti nan bimne booran gara walgalfadhaa galat dambe noono fuudha qaye galata dhaqani warri tokkollee nan qibne wareer booro jirra laftee soraaba gadaa keeniyaa Itoophiyaa jirra jidduu teen daangaan mara booranni daangaa waltin qabu nuun cuftinu wal dhala booran sabbo goona kana gurbaan booran bulchuu male kadambituun dhalte kana akko isa galalchi guyyoo dhale duburmaxxaarri meettaa tana warri ilmaan guyyoo dhuqqo jaba gubaan faarsan kana fincaan warra bukune geeto habba isaatii dhoomna kana dambituun baattoo sabin quunde tulluutti hirkatan tana goskaayoo milkii qabdu ta'ee birra ibsatan tana argaa dhageetti gaafanne gadoomi warra gufuun qabu seenan guddoo beenna kana. Akkan jedha namuu wal faarsa tokko keessa filatan adula fiixeef adulaan booranaa ardaa dambii guutoo badhaasfaatti hedduu lallaban kan 8 duratti dambiitti lallaban booranni nama hedduu hedduu baranallee areerootti hammate nam kun hedduu kana akka abbo borbor jedhetti nama hedduu horii gochi walti baaseen qallaban agji tokkootu achi ta'an waan akka dhiphuuf bal'innuuf irratti waan hedduu irratti mari'achaa ba'e abbootiin yookaan gochitii ijoollee isaanii ganna 8 duubatti ammoo wal dorgomsiisuu fedhanilleen horumsuun irratti ijoollee heennallee ganna 7-8 duubatti dorgomsiifannaa nuu beekaa jedhan achiin duuba dorgommii walti gallakkisan gosa akka feetu keessa filata namni ilmaan isaa aduloomfachuu fedhu qara gosatti mata achiin duubatti gosi kumii bal'oon dhaqata nama lallaban haala jaldeessaa kunin nam ganna 13 ganna 8 duubatti niiti fuudha ganna 16 duubatti ammoo doorii ta'a miilotii isaallee achiin duubatti gadooma walti qubatan yoo lallaban ammoo gaaddis muka akka dambii dhaddacha canaa akkana kanfaa jalatti dubbii qoran coqorsaa qabachiisanii eebbisiisan ka jedhullee num jira lallabaniitiin lallaba dula booranaa barana nama hedduutti itti dhufu jedha Dr. Borbor. Yusila watterre gani fudhanuyyuu waan akka teessoo yarda badhaasa olla jaha naannoo jaha keessa galma jaha. Akkana jedha gadaa Oromootiif jireenyi siyaasaa Ameerikaa waan hedduu wal fakkaata. Oromoon ganna 8tti baallii walirraa fuute. Ameerikaan ganna 8tti pirezidaantii filatte. Boranni adula isaa warra abbootii gadaa ta'uuf jechuu yoom cufaa iyyuu ji sadaasaa keessa lallabata. Ameerikaallee yoo cufa sadaasaa keessa pirezidaantii filatte. Tan maleellee waan gadaa Oromootii fi bulchiinsi siyaasaa Ameerikaan waan hedduu wal fakkaatutti jira. Omtaateef iyyuu gadaan Booranaa 3 Harboor Honnitu Awwaxa. Oromoon akkanum jecha walumirraa fuudhaa bara hedduu akkanuma gadaan bula baate boodanni akkanaani gadaa walirra marseetiin adota akka gargar hin kutune gadaa 70 lammeessoo lallabate. Dr. Borbori gadaaf siyaasaan walanqachuu maltee jedha. Boorani karaa gadaan isa oomoo fi tutti malee waan seera mootummaallee tuttu harki mootummaa gaadaa hanqachuu malee malee. Boorana turan maadaa mootummaan tuttu seera mootummaallee tuttu mootummaallee keeggaluu malee. Muuziqaan baay'ee. Akka kanaa jecha Dr. Borbor nama seenaa Oromoo hedduu keessatti waan hedduun beekanii nama hedduutti barumsaa PhD